Ooltanii bultanii akkam jirtu mata dureen irra qabadhee jiru ulfa ji'a 3 jalqabaa keessatti haadholiin maal eeguu qabu yookaan maaltu isaan mudachuu danda'a kan jedhudha. Mee ulfa ji'a 3 jalqabaa keessatti maaltu haadholii kana mudachuu danda'a yookaan isaan qunnamuu danda'a kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yeroo ulfaa keessumattuu ji'oonni 3 jalqabaa yeroo ijaan waan hedduun hin mul'anne haa ta'u malee yeroo jijjiiramni hedduun ajaa'ibsiisoo ta'an ariitiin raawwatanidha. Ulfi ba'ee mul'achuu dhiisuyyuu wanti ijaan mul'atu hedduu ta'uu dhiisuyyuu jijjiiramni hedduun ajaa'ibsiisoo ta'an gadameessa keessatti yeroo raawwatanidha. Jijjiiramoota kana dursanii beekuun of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha haadholii ulfaaf. Jijjiiramoota yeroo ulfaa ji'a 3 jalqabaa yookaan first trimester mul'atan kanas bakka lamatti qoodna. Jijjiirama qaamaa fi jijjiirama xiinsammuu haadha sanarratti mul'atu jennee bakka lamatti qoodnee mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Jalqaba jijjiirama qaamaarraa haa kaanu. Qaama irratti jijjiirama akkamiitu mul'ata kan jedhu jechuudha. Mallattoon jalqaba akka ulfi akka uumame agarsiisu yeroo hedduu hafuu marsaa laguudha. Marsaan laguu kan ji'a 6 dhufaa ture yoo hafe mallattoo jalqaba akka ulfi uumame nutti agarsiisu jechuudha yeroo hedduu. Kana malees egaa mallattoolee akka dhiita'uu fi dhukkubbii qabaachuu harmaa jiraachuu danda'a. Dhiita'uu fi dhukkubbii qabaachuun harmaa kun immoo sababa jijjiirama hormoonii qaama haadhaa keessatti mudateen kan dhufudha. Yeroo boodas ofuma isaa kan dhiisaa deemudha. Akkasumas ol deebisaa yookaan haqqee feesisuu fi waan akka ol deebisuu fedhuu fi ol deebisuu fiduu ni jijjiiraa hancufa tuttuqsiisuu ol deebisuu. Kunis egaa sababa jijjiirama hormoonii kan dhufu. Akkuma kanaan dura mata duree biroo keessatti kaasee haqqee fi tuttuqsiisaa yeroo ulfaa mul'atu hir'isuuf haadholiin kan gochuu qaban beela'uu dhiisuudha. Garaa duwwaa ta'uu dhiisuu. Akkasumas xixiqqeessanii amma ammaa nyaachuu. Quufanii turanii nyaachuurra xixiqqeessanii amma ammaa nyaachuutu furmaata. Kana malees soorata yookaan nyaata cooma baay'atan nyaachuu dhiisuu. Akkasumas nyaata yookaan foolii wanta kana isaanitti cimsu nyaachuu dhiisuu yookaan irraa fagaachuu. Akkasumas bishaan gahaa dhuguu fi kan kana fakkaatan raawwachuudha. Yoo didee immoo baay'ee maaqqisiisaa rakkisee ogeessa fayyaa mariisuudha jechuudha. Jijjiiramni garbiroon fincaan amma ammaa dhufuudha. Kunis egaa sababa yeroo ulfaa qaama keessa dhiigni baay'atuuf kaleen bishaan hedduu waan calaltuuf fincaan amma ammaa dhufuu danda'a. Akkasumas dadhabbii qaamaa qabaachuudha. Dadhabbii qaamaa yeroo ulfaa qabaachuun beekamaadha. Kanaaf boqonnaa gahaa taasisuu, nyaata madaalamaa nyaachuu fi sosochii qaamaa gahaa taasisuun isa kana xiqqoo ni fooyyessa jechuudha. Dadhabbii qaamaa yeroo ulfaa mudatu. Kana malees nyaata ta'e baay'ee hawwuu fi nyaata ta'e immoo baay'ee jibbuu. Nyaata tokko ni jibbuu, nyaata tokko immoo ni hawwu jechuudha yeroo ulfaa. Kun kanuma eegamudha. Kanaaf akkaataa gaaffii sanaatti deebii kennuudha. Nyaatni hawwan kan miidhaa hin qabne taanaan nyaachuudha. Kan isaan jibbisiise immoo yeroof dhiisuudha jechuudha. Garbiraan gubaa laphee yookaan singiggoo kan jedhamudha. Kanaan dura barnoota kophaatti hojjedheera. Gubaa laphee yookaan singiggoo yeroo ulfaa kan jedhu. Kunis sababa hormooniin yeroo ulfaa yookaan pirojestiroonii fi istiroojiin jedhamanii yeroo dabalan qabiyyeen garaachaa akka gara liqimsituutti yookaan gara esoofagasitti ol deeban akka ol dhufu taasisuun daandii sana banuudhaan nyaanni garaacha keessa jiru nyaanni asiidii qabu akka gara esoofagasiitti gara liqimsituutti ol dhufu taasisuudhaan gubaa laphee fida jechuudha. Kanaaf furmaanni maadha? Xixiqqeessanii nyaachuu, akka nyaataniin ciisuu dhiisuu, nyaata kana kan kanatti cimsan yeroo nyaatan kana maalti kan kanatti cimsa jedhanii adda baasanii isa adda baasan kana. Garbiraan gogiinsa garaa yookaan konstipeeshiniidha. Gogiinsi garaa yookaan konstipeeshinii kunis egaa sababa hormoonii pirojestiroon jedhamu yeroo ulfaa akka marrummaan suuta dalagu taasisuudhaan kan dhufudha. Daayijestiiniin akka suuta raawwatu, marrummaan akka suuta dalagu taasisuudhaan gogiinsi garaa dhufuu mala. Kana hir'isuufis maal gochuu qaba haadholiin? Nyaata faayibarii hedduu qaban nyaachuu, bishaan gahaa dhuguu fi sosochii qaamaa yookaan eksersaayis taasisuudha. Kana egaa kophaatti barnoota hojjedheera waan ta'eef isa bal'inaan ilaaluun ni danda'ama. Inni garbiraan akkuma dura jedhee xiinsammuu irratti jijjiirama dhufuudha yookaan saayikooloojikaal effekt. Yeroo ulfaa haadholiin baay'ee yaaduu, baay'ee yaadda'uu, dafanii aaruu, amalli dafee jijjiiramuu fi kan kana fakkaatu sababa hormoonota kanaan mudachuun beekamaadha. Haatumti yeroo ulfaati akka carraa taphataa jirtu yookaan kolfitee haasaa jirtu immediately amalli ishee amma ammaa jijjiiramuu daftee aaruu akkasumas yaadda'uu kun kan koomaniidha jechuudha.
Kun egaa sababa jijjiirama hormoonii yeroo ulfaa dhufudha. Yeroo akkasii egaa of kunuunsuu akkasumas nama isaan kunuunsu waliin mari'achuun barbaachisaadha. Yoo kun immoo baay'ee baay'atee kan baay'ee isaa miidhuu ta'e amalli jijjiiramuun akkasii ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee gaariidha. Jijjiirama haadha irratti mul'atu kan ji'a 3 jalqabaa yookaan first trimester kan jedhu akka kanaatti qabadhee jira. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.